Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii naguma an waaqayyoo fagalatu baay'ee nagaa kooti akkam torbeen kudharfeen har'i maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu waan tokkotu keessa koo jiraanini isa isin yeroo barbaade amma hundumti keenya gara fuulduraa jireenya gaarii jiraachuu barbaanna jireenya nagaa jireenya eebba qabu rakkoo tokko malee qoramsa tokko malee jireenya gaarii jiraachuu barbaanna namni jireenya kana hin barbaanne jira dheeyyaadon jechuu kooti karaa kootiin innaa kanaafi isa kana keessatti kan baruun nurra jiraatu har'a jireenya nu jiraannutu kan borii ta'a isa darbe yaadda'u isa darbe gaabbuun bu'aan qabu isa boriitiif immoo dhiphachuu yaadda'uunis bu'aan qabu har'a waan facaasnetu bor biqila isa nuti har'a jiraannu isa nuti har'a amma jiraannutu borija godhatee kan borii nu ta'a bor yeroo nan jedhu waggaa irraa waggaa 10 irraa waggaa 15 irraa jireenya keenya isa nuti har'a keessa jirutu murteessa amma yeroo kana maal gochaa jirra isinii galee isa boriin dhiphatina Maatewos jaarraan isa boriin dhiphatina bor ofiisaatiif iyyuu dhiphataa har'a garuu maanni qajeelummaan jiraadha mootummaa waaqayyoo barbaada qajeelummaa isa present continuous isin qajeelummaa keessa nagaa keessa amantii keessa of qabuu keessa jiraadha inni bor ija gaarii kenna waan haaraan godhaadha miti waaqayyo isa darbe si yaadina isa kan biraas hin dhiphatina waaqayyo waan haaraa godha kanaafitu har'a kamitti jiraachaa jirra har'a abdii kutannaa keessa jirra yoo ta'e boris abdii kutannaa dhala har'a jibba keessa yoo jirra yoo ta'e boris jibba dhala har'a jaalalaaf nagaa keessa jirra yoo ta'e garuu jaalalaaf nagaa dhala wanti nuti har'a facaasnu wanti nuti har'a ga'onu bor ija godhatee achi as nu ba'a maatii keenyaaf ijoollee keenyaaf hawaasa keenyaaf biyya keenyaaf waan nuti har'a gochaa jirutu bor ija godhata kanaaf Yesuus Kiristoos girgiddaa cubbuu diigeera girgiddaan cubbuu sun akka Meeksikoo fi Ameerikaa gidduu jiruutu hin taane girgiddaan cubbuu sun jibbaa sun sammuu isaanii keessa ture yexiliin girgiddaadha Efesoon 2:14 nama haaraa uumee jedha sammuu isaanii keessattitu girgiddaan jibbaa ijaaramee jira warri Yihuudotaa hin faradu jarattiin kun mootummaa waaqayyootti hin galtu akkuma waan qulfii mootummaa waaqayyoo isaan harka jiru warratti waan argite nyaattu kana akka barbaade jiraattu kana jedhanii faradu jibbatu girgiddaa jibbaa sammuu isaanii keessatti ijaaran warri Ormootaa ammoo hin tuffatu warratti yeroo hundumaa faraddu kana warratti yeroo hundumaa dadhabdu kana tuffatu warri tuffatanis girgiddaa ijaaranii warri kun girgiddaa ijaaran girgiddaa sana garuu Yesuus Kiristoostu diige isaan sun warra nan qabannee warra qomoon sheemaaloodha warra wayitti hin jirree warra maalooni warri Yihuudotaa tuffatanii hunduma sana girgiddaa sana sammuu namaa keessaa diigee Phaawulos immoo Qorontos 2:3 yoo ilaaltanii sammuu namaa isa qabatee jiru jibba sammuu namaa qabatee jirutu dubbii waaqayyootiin keessaa diinnaa jedha sammuu namaa Kiristoosiif boojinaa jedha sammuu namaa qulqulleessinaa jedha kanaafitu dubbii waaqayyoon guutamnee hafuura waaqayyoon guutamnee sammuu keenya isa qabatee jiru sammuu namootaa isa qabatee jiru of tuulummaa abdii kutannaa jibba keessaa diignee keessaa baafnee namooti nagaan guutamanii jaalalaan guutamanii amantiin guutamanii abdiin guutamanii har'a yoo sochaani borii isaanii gaarii ta'a dhaloota dhufuuf ijoollee keenyaaf warroota garagarasii jiraniif kana booddee nu baruma keenya raate darboo jenne akka barees qiyaastaan asirratti jiraannaan anaamnaa taanaan qomoon dhufu habadu dhimma koo miti jedhe ijoolleessa balleessee boojuutti dabarsee kenne obboleettii koo obboleessa koo har'a akka dubbii waaqayyoota jiraan jibbi hammeenyi achas galagalee numa miidha kaansarii ta'e abdii kutannaan sodaan yaaddoon numa miidha wanti nu yaaddessu gooftaan iddoo kaaseera wanti nu sodaachisu gooftaan iddoo kaaseera Maariyaam faan Maartaa faan eenyutu dhagaa sana galanuu galchanii yaaddaa deeman garoo sanachi gaan dhagaan sun achi hin jiru galagaleera kanaaf fuula keenya duratti yaaddoon qabnu fuula keenya duratti sodaan qabnu gooftaan nu darbeera gaafa achi geenyu dukkana sodaachise yaaddoon nu sodaachise achi hin jiraatu garuu har'a sodaan hin guutamin yaaddoon hin guutamin nuti mana qulqullummaa waaqayyooti waaqayyo nu wajjin jira hafuura isaatiin nu keessa jira nu bira jira ijaan hin argamu inni ija amantiitiin maleessa kanaaf har'a jiraannu waanuma hawaasa jedhe waanuma namni jedheef waan jibba sitti naqu waan aarii sitti naqu waan gadda sitti naqu hin hirmaatin keessaa qoodan qabaatin dhugaa jaalalaan dubbadhu dhugaan qobaasaa bu'aan qabu dhugaa jaalalaa hin dubbannu ta'ee dhugaa maqabannu gogaa jibbaan aariyaan dubbannu yoo ta'e namni difeensiivii irra dhaabata qaa godhe sammuu isaa keessan galuchi deebi'a innis kanaafan kana godhe maal fiddaree jedheetu yaadan taane deebisa garuu dhugaa jaalalaa yoo qabanne namni sun dogoggora godhe ta'a sabi sun dogoggora godhe ta'u dhugaa sana waan jaalalaan qabannaan keenya ta'ee fi nama geeddaruu dandeenya waan gaarii fiduu dandeenya waraanaan jibbaan lolaan dhaloota dhufu balleessuu irraa kan hafe waan tokko waan biraa gochuu hin dandeenyu kanaaf borii
keenya waan gaarii arguu barbaanna borii keenya nagaa barbaanna biyyi keenya nagaa akka ta'u hawaasi keenya nagaa akka ta'u jireenya keenya akka nagaa ta'u barbaanna borii keenya yoo barbaanne har'aa hojjennu irratti dhagaa xinnoo walirra taa'ee mana taa'aa waan ta'eef ofii keen tuffatin anoo bu'aan buusuu hin jedhin geeddaramsa fidda waan hin taanetti hirmaachuu gaafa dhiistu geeddaramsa fidaa deemta. Kanaaf jibbuma fida arrabsuma fida loliisuma fida of tuulummaa fida waan qabu dabarsa namni waan ta'eef har'aa kee maqaa Yesuusiin nagaan isiniif haa ta'u jaalalli isiniif haa ta'u abdiin isiniif haa ta'u amantiin isiniif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin shalom ameen.